Jarakalu bare sanatu kalmata kale harras kuno nutti gamu dabare maltu dubbi kalecha kale sandagata jarri bulbun chipse nama kalata oe Jarakalu bare sanatu kalmata kale harras kuno nutti gamu dabare maltu dubbi kalecha kale sandagata jarri bulbun chipse nama kalata oe Yuma biye kan kenya numurmu arraba jabatun jaba miti katarana kunichiti Nuti tuan kale chanirra fanne arralle bodanni satu jira si achi kufne gedira oe Nama gurracha jaje enyu adi agarte gafa gurrachuma able dangalte akka jalan batu soban kakatte sanas jallifna lamme fata dufte isa chirtite kale chanu kalte narra sable sangaratte oe Sanas jallifna lamme fata dufte isa chirtite kale chanu kalte narra sable sangaratte oe Kala shumbura sena tujira kala gappisa mafanambisa oho 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 Dugata sanatu dugadan nufe inni soban soba biddi kukufe entu gado kalecha kale sandagata mililik farsa gurracha kakata oe para dugata sanatu dugadan nufe inni soban soba biddi kukufe entu gado kalecha kale sandagata mililik farsa gurracha kakata oe Calanko la fe la farra harre anno le tarka farmatu chite soddu mango banabite inni wan kale madanu fayine arkabba kiya farma ayole dagate yomnati tole oe gafa rabbiti male ranabnu sakale milili farti tu gurracha kale innumti gurrate kabenya kale akka challifne gunda biratarre singalle dubbin calkabab guma yomi singafanne guma oe Akka challifne gunda biratarre singalle dubbin jalqabaaf duma yomi singafanne guma oe Kala koshommi horate kormi ichi filaga dubbatu kaka oho 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 Arrifan mootummaa bilxiginnam erga dureessa Oromoo dinquu dayyaasitti dhaabbattee duulli ajjeecham hidhaa sakattaa fi doorsisni hojjettoota dhaabbolee obbo Dinquu Dayyaas irratti erga hammaatee fi summiin Dinquu Dayyaas karaa diinagdee kuffisuuf qondaaltonni mootummaa facaasaa turan bobbuleeti jira. Amma immoo sadarkaan olola sobaatiin dookumentarii sobaa qindeessanii Dinquu Dayyaas gabaa biizinasii keessaa baasuuf mootummaan biyya bulchaa jiru dabaa fi shira feeddageem hororaa jira. Dookumentariin TV'n Waaltaam hoteela riizoortii Soodaree irratti dhandhaaraa jiru haqarraam kan fagaatee fi ergamaa fi ajaja mootummaa fudhachuun harcaatonni nafxanyaa miidiyicha dhuunfatanii jiran kan qindeessan tahuu hubatanii hubachiisuun akkaan barbaachisaadha. Waltajjiin abbootiin qabeenyaa bilxiginnaaf mallaqatti arjooman sanarratti argamee obbo Dinquun waa gumaachuu ooluu isaatiif jecha mootummaan biyyattii bulchaa jiru Dinquu dhabamsiisuuf halkanii fi guyyaa shirarratti dhandhaaraa jira. Dubbiin ifaam akeekni bilxiginnaa obbo Dinquudhaan jalqabdee abbootii qabeenyaa Oromoo kan birootis hojiin ala taasisuu fi Oromoo karaa diinagdeetiin mukulee buusuudha. Abbaan kaapitaalam, abbaan kubbaaniyyam, abbaan aksiyoonam, abbaan alatti ergeem, abbaan alaa galchum, abbaan baankii cufaam alagaa qofa ta'eem ilmi Oromoo waa gudunfate tokkichi biyya san keessatti akka hin mul'anneef ifaan ifatti diinummaan labsamee hojiin farra Oromoo hojjetamaa jira.
qabeenya biyyattiin qabdum harkatti galfatanii biyyattii Itoophiyaa jedhamtu tanam gara fedhanitti kokorsuuf shirri abbootii qabeenyaa Oromoo kasaarsanii abbootii qabeenyaa alagaa goobsuu kun akeektuu guddoodha. Dhugaan dhokatte hedduutu jira. Qabeenya obbo Dinquu Dayyaas laamsheessuuf kallattii adda addaatiin yaalanii erga dadhabanii boodam deemanii hojjettoota dhaabbata isaa maqaa adda addaatiin farrajanii hidhuufi ajjeesuu jalqaban. Doorsisaa fi sakattaan jabaatte. Soodaree deemanii ilma Oromoo murteessaa dhugaa jedhamu kan hoteela riizoortii Soodaree keessa hojjetu ajjeesan. Kan biroom kan nama raajummoom konkolaataa halluu gurraachaam konkolaataa obbo Dinquutti fakkaachuun kanaan duram qabeenya nama biraam konkolaataa namoota 5 fe'ee deemutti rasaasa roobsuun lubbuu nama 2 galaafatanii turan. Kun cuftim gabaafamaa ture. Yaaliin ajjeechaam yeroo adda addaatti Dinquu Dayyaas irratti raawwatamaa ture. Garuu lubbuu Dinquu Dayyaas Rabbi eegeem har'aan gaheera maleem akka diinatiif waa lafarran jiru ture. Giddugala bashannanaa hoteela riizoortii Soodaree irreedhaan cufanii saamsan. Hojjettoota 2,000 ol hojii dhabsiisan. Nama qofaa miti bineensa holqa Soodaree keessa jiraatullee dachiitti umneessan. Erga cufanii boodam tibbuma kanam hidhattoonni mootummaa gaafa waxabajjii 4 bara 2020 mooraa hoteela riizoortii Soodaree cabsanii seenuun qabeenyummaan isaa kan dhaabbatichaa kan ta'e iskaavaataroota 9 hojii ijaarsatiif dhaabbatanii jiran keessaa 8 cabsuun sistamii kompiitara maashinootaa keessaa guuruun hojiin ala taasisan. Keessa beektonni kan eeran mootummaan hoteela riizoortii Soodareem erga cufee booda yeroo adda addaatti hidhattoota mooraa dhaabbatichaatti bobbaasuun yeroo 8 ol halkan walakkaa mooraa cabsanii seenuun waardiyyoota dhaabbatichaa reebuun miidhaa adda addaa irraan gahaa jiraachuudha. Reebichaaf dararaa qofaa miti. Namoota 6 osoo isaan dhaabbaticha keessatti ijaarsarra jiranuu mooraa Soodaree keessaa hidhattoonni mootummaa ukkaamsanii mana hidhaatti naqan. Namoonni kunneenis tokkoon obbo Baasaazin Maammoo, lammeessoon obbo Ermiyaas Yoosef, sadaffaan obbo Tashoomaam Isheetuum, arfaffaan obbo Asaffaa Dukkoom, shanaffaan obbo Taaddasaam Ayyaaluu fi jahaffaan obbo Waaqjirraa nama jedhaman ta'uu isaanii keessa beektonni Gadaa Niwus Neetworkitti himanii jiru. Keessumaayyuu yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa shira adda addaa dureessa Oromoo obbo Dinquu Dayyaasaa irratti ifaan ifatti hojjechuu jalqabuun isaa aktiivistoota hayyoota fi paartilee siyaasaa akkasumas uummata Oromoo guutuu biratti komii guddaa kaasaa jira. Rakkataa fi hiyyeessa gargaaruun kan beekaman arjaa Oromoo obbo Dinquu Dayyaasaa tuquun Oromoo guutuu tuquudha komiin jedhuun fuula marsaa hawaasaa irratti bal'inaan mul'ataa jira. Yeroo ammaa harcaatonni nafxanyaam TV waaltaa keessa jiran oduu dharaa walitti qindeessuun dokumantarii sobaan obbo Dinquu irratti qindeessaa jiru. Gochaa kana duuba taa'ee kan hojjechiisaa jiru mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa obbo Dinquu fi namoota quuqama Oromoo qaban biyyaa baasuun hidhuun ajjeesuu fi diinagdeedhaan dadhabsiisuu akka galma kaayyoo moo'ichaatti kiyyeeffateedha. Dhaabbanni TV waaltaas ta'e jedhee namoota obbo Dinquun hin beekne hedduu karaarraa walitti funaanuudhaan dokumantarii sobaa nama dhuunfaa irratti qindeessuun jibbaa fi loogii sanyummaa irratti hundaa'e jechuun aktiivistoonni fi hayyoonni Oromoo komii qaban kaasanii jiru. Miidiyaan waaltaa kanaan duras yeroo adda addaatti oduu dharaa Oromoo fi aktiivistoota Oromoo irratti ololaa kan ture yommuu ta'u ammas ergama siyaasaa mootummaan itti kennee fi loogii sanyummaa murni dhuunfaa qabatee socho'u galmaan gahuuf hojiin hojjechaa jiru madaallii kamiinuu kan fudhatama hin qabnee fi itti gaafatamummaa seeraa jalaa ka isa hin baasne ta'uu ogeeyyonni seeraa fi hayyoonni Oromoo ibsanii jiru. TV'n waaltaa murna jibbaa Oromoo fi Oromummaa qabaniin guutame kun hojii isaa kanarraa akka of qusatum akkasumas olola sobaan dureessa Oromoo obbo Dinquu Dayyaasaa irratti hafarsaa jirus hatattamaan akka dhaabuu qabu hayyoonni fi rogeeyyiin Oromoo biyya keessa fi ala jiran waamicha kan dhiheessan yoo ta'u mootummaanis gocha murna dhuunfaa gammachiisuuf obbo Dinquu irratti taxaa jiru kanarraa akka dhaabbatee rakkoo jirtum karaa nagaatiin hiikuutti dabaluun rogeeyyii fi hayyoonni Oromoo akeekkachiisanii jiru.
Kanuma ilaalchisuun Oromummaa isaa qofaaf akkasumas waan Oromoof quuqamu qofaaf gargaarsa mootummaatiin olola TV waaltatiin obbo Dinquu Dayyaasaa irratti baname kanaafi shira karaa adda addaatiin abbaa duulaam obbo Dinquu Dayyaas irratti xaxamaa jiru gamtaadhaan fuuldura dhaabbachuu qabna. Dinquudhaan siif jirra jenneem yeroon cinaa dhaabbachuu qabnu amma jechuun hayyoonnim rogeeyyin siyaasa fi aartistoonni Oromoo uummata Oromoo guutuudhaaf waamicha dhiheessanii jiru. Dokumentari sobaa fi jibba sanyummaa irra deddeebiin hojjechaa jiruuf TV'n waaltaam seeran gaafatamuu akka qabus waamichi dhihaatee jira. Gabaasa qindeeffannim balballoomsaa kan tureem ani Muhammad Fantaalletiin fayyada. Kaluu bareesanatu kalmaata malee sirni bineensi nama nyaate kale eentu dubbii kaleecha kaleessan dagataa jarri bulguun ciibseen nama kalata. Jarra kaluu bareesanatu kalmaata kalee sirni bineensi nama nyaatu kale eentu dubbii kaleecha kaleessan dagataa jarri bulguun ciibseen nama kalata. Nuti callifnaan irraanfatan jettee seenaa gurraachaan of faarsita waaroo nutta farsita. Dhalanni dhaloota badee nafu isuma tableerraa hafee jira si ga'ee dhiisi gidira. Isa kalee kakachaa amma tablee qarachaa calan kotteenyu morma keenya kadhe sodaa rakkoon qabne nu nyaate kadhe numatu jiraan nan jiruun ta'u eenyu gurraacha lafaan na'ee ciibsee morma gurra'e. Numatu jiraan nan jiruun ta'u eenyu gurraacha lafaan na'ee ciibsee morma gurra'e. Seena dubbata eeka dubbata gaaddisa gora eekkanne mora. Kaluu bareesanatu kalmaata kalee ilmi samoommata kunoo dabare eentu dubbii kaleecha kalee harma muraa mililipaarsaa ableedhaan shurshura. Warra kaluu bareesanatu kalmaata kalee ilmi samoommata kunoo dabare eentu dubbii kaleecha harma farka muraa mililipaarsaa ableedhaan shurshura. Lola chalankoo calii ture sanaan eentu soddoome soddaa kalee dagachuun ta'uu kan kalee isa waan kalee kunoo sittan hima seenaa sobaa laaqamee miti isa dhugaa jiruchiti. Gaafa martiin obobsee dhiigna dhoowwaa corrobse kun fardaan bahee lafoo xonnobse baalcha abbaan saafoo maqaa si dhokse gabayyoo gurmuufaa maqaan hafee milili gurraacha kalee miti dhoksiteen farsinichiti. Gabayyoo gurmuufaa maqaan hafe milili gurraacha kalee miti dhoksiteen farsinichiti.